Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan kana hunda dubbisaa jala deemaatii mee waan sin ajaa'ibu keessa warra komantii jalatti barreesse illee hunda adda adda isaan agartanii waan ajaa'ibaati. Lubbuu namaa rabbiin uumee rizqii bakka uumee isatu beeka, bakka jiraachisu rabbitu beeka. Garuu ilmi namaa kun akkatti nama jibbee jiru waan nama ajaa'ibu. Komantii harma jalatti barraa'e hunda arguuf jirtanii warroonni barreeffama dubbiftan ni hubattan jee namana. Namni keenya amma dandeessu of eeguu qaba. Jireenyi biyya isaatii hoggaatti rakkate namni dirqamee as deemaa jira. Biyyichi inni kunis ammoo kun hamma kana nama jibbanii yaadii harma jalatti kennamu tokko hedduu waan nama dhukkubsu. Egaa namni biyya ofii tanarratti yoo ni jiraanna jee danda'ee jiraata isaanuma jiraatu ture. Garuu bakka itti jiraatanis biyya keenya waan dhabameef namni biyya keenya irraa bahee biyya namaa keessa rakkataa jira. Yeroo ammaa kana keessatti namni waan as deemuuf illee hin qabu. Namni as deemus baay'eematu jira. Egaa rizqii tanaas rabbiituun biyya kanatti nu uumee nu fide. Garuu ilmoon namaa akka malee wal dadhabaa jirti. Haa ta'u lubbuu namaa jibbuun bakkuma hundarraa rabbuun biraa dhufe kuni biyyuma keenya keessattuu qabiilaadhaan namni wal jibbee wal dadhabee rakkoorra wal gahaa jira. Egaa maal goona reessa biyya namaa wanni jennu hin jiru. Inni biyyaa bahus irraa of qusatu, inni biyya jirus of eeggatu yoo ta'e malee waan deemaa jiru biraan isin egaa dubbisaatuma qottaa ugaa kana fixxaniin baadatti komantii harma jala jiru waan isin ajaa'ibu tokkoon dubbiftanii agartanii akka malee waan nama ajaa'ibu waa'ee ta'uutii wanni jennu hin jiru. Garuu wanni kun waan mata darbeetii isin fakkaata. Wada araba biyyattii illee nu dubbisuu dandeessanii. Egaa dhumarra geenya fakkaata. Wanni nama ajaa'ibu tokko warra harma jala barreessate akka malee yaada namaa gaalaan nama ajaa'iba. Warroota harma jalatti barreessan keessaa raawuu dandeessanii. Harma jala jedha gaa'ii. Warra araba dubbisuu dandeessan harma jalatti warra komantii barreesse kana keessaa jechuu barbaadeeti. Akkasumatti daawwattanii hanga danda'e egaa rabbumaatu nama tissa. Meelaalaaga biyya alama tanarra namni amma biyya nama keenyaa xuraa'aa hin jiru hanjuufaatu jira. Tokkoo xurii qabaates egaa guutuun keenya kun xurii godhannee maqaadhaan waamamne irra jechuudha. Kun hundi egaa nama riba kana keessaa badiin guddaa waan argameef inni rizqii barbaaduu fi inni rakkoof biyyaa bahe hundinuu waliin taammalame wanni godhamu hin jiru. Kanuma keessaa namni khayrii barreessu sinuma jiraata. Hojii rabbiiti wanni godhamu hin jiru. Namni keenya biyyas bakka taa'uun qabu ni rakkatee deemaa jira. Biyyi namaatis ammoo nu dadhabdeerti. Biyyi namaa nu nuffiteerti. Rakkoo
namni keenya biyyaa bahee hojjetaa jirutuun amma kana xuraa'aa lamaa gadii nu godhe eega oo tokko dabaan taa'e tokko dabateen taa'u musiibaan qilleensa addunyaatu nama filtuu ishii akhiraa nama fila maleedhaa san taate dubbiini eenyutu badii qabaa amma akkamtu badii dalagaa na dooddafuu amma isaa namni maqaa hundaan hin arrafamu harma jarwanni deemu kun waan akka nama ajaa'ibu biyyuma lama biyyumti akkaan arrafamtu harma jalatti subhaanallah kun egaa hundi isaadhaa